السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني كبجمتوتا دعوتوتا عاشان بكرمتو. أكم جرتان نجاجر الحمد لله رب العالمين. إجا كبجمتوتا دعوتوتا كنا أرى دجاني دفني جرجة شودا كبجمتوتا دعوتوتا كنا أكما سنرجع جرتان كنا باي ببريني دفني نتفكاتا. إجا أكما بكم مشى ببري دللي كبني دفني جرجة. إجا كبجمتوتا دعوتوتا كنا أرى مشى أبوليتي تنا مصر كبني دفني مشى أبوليتي تنا مصر فرنيتشر في كيسا كبوانا بيفي مشالي من كيسا ألغا في مشالي برالي في كيسا كبا مجلسي من كيسا كهمنا جدوغالي سنوجتا مودندو صح في كيسا كبا haga duma video keneti no jentura asinin jechuna ferra kenna ityan sudan asmanan sudan jechuda kabajamtoota daawwattoota kenna waroni channel kenna kana faara taatani motu subscribe goda asinin jenna waroni maamila kenna taatani motu hiriyota kesan share goda video mo like goda video dengada mashallah man jedhu like bayi argate jira sana malif like goda bayi fayyada wante like naka video na bira goda إذا عاشا عندك درتو فلتاني دفتاني وني سدبت تكو يوم ينجرو جيشارة كابجمتو تداوتو تكينا كنا فانغا دوما فيديو كنتي واغا إسا وجينغتين إسا ميشان كن إسا أكمل تكو جتامي إسني تيم نجى شودا أنا سمع أنا سو كيسا هم بهين درتي وني سني هم كيسا ميشالين فرنيشر يرو أما هو جتما جرو شودا كنا أندرا أكما بكمو بكبراتي تنا ماجنيه وجسيسا درا يرو أما كنا جرو وكيسا كنا نوجسيفني أكمل غير تنتابيلا كنا أرجتني ندو بجرا mana furniture banne jechuudha ogeessa kennan ogeessa baay'ee beekamoo fi ogeetti dandeettiin isaanii confidence qabu yookiin immoo ofitti amanamummaa qabu hojjanneetiin isin dhiyeessaa jirra jechuudha dhiyeessuu bichaa osoo hojjisiisuu qofa osoo hin ta'in haga manaatti geessaa fi jirra jechuudha kabajamtoota ayyen dhugaadha akkuma gadi isin jedhe daawwattoota kenna meeshaa kana hojjannee mul'isuu bichaa osoo hin taane mana namaatiin geenne tarakkamne tinin deebira jechuudha kifilitti gaariitti bakka hundatti galchaa bakka jedhametti galchine geessina jechuudha daawwattoota kenna warri ajajachuu barbaadanillee kana hubattanii akka ajajatan isiniin jenna lakkoofsa ibsina kenna duwwaa sagal 67 shantama jechuudha nu argachuu dandeettanii baay'inaan karaa WhatsApptiin kottaa warra WhatsAppin isinii ba'u deemmoo himuun kottaa lakkoofsa keessan koodii hojii yoonaa ergitan an seef godhee WhatsAppin isin haasofsiisa isin keessummeessa isiniin jedha daawwattoota kenna share like subscribe gochuun raffatina ammaan immoo kallattii mammeeshaa gatii isaa hojii isin ibsina haga dhuma viidiyoo kennan wajjin tura hayyee daawwattoota kenna amma kallattii mammeeshaa isin agarsiisutti jira daawwattoota kenna tokko farratti algaa jedhamee jira algaa layyatti ka jedhedha dizaayinii adda addaa qaba jechuudha raas geessaa turatti fi gaggeessaa turatti illee akkasumas kumudiinuu lama qaba gamanaan kumudiinoon isaa akkuma isin argitan kana kunoo tokkoffaa irratti lamaan isaatu iyyuu qulfii qaban jechuudha daawwattoota kenna haala kanaan cuuffidii as keessa galallee cuuffidii tokkoffaadha sibiila jalaan jirullee sibiila tokkoffaadha jechuudha daawwattoota kenna haala kanaan meeshaa kwaaliti qaburraa hojjanna jechuudha meeshaa eebbii tokkoffaa ta'erraa hojjetamu biratti sibiilatti barbaadedha daawwattoota kenna warri bitachuudhaan barbaadan akkuma argitan kana kun algaa akkana jiru kana kuma 28 bitachuu dandeettan kumudiina lama wajjin hin jiru daawwattoota kenna amma mootiyyuu fedhaanu biffee qabdu goleetiin ta'inna biffeen kun akkuma isin argitan kana as jira innillee kun akkuma argitan kana biffee akkam bareedaa ta'e jechuudha daawwattoota kenna kan kun agarsiisa kun akkuma argitan kan daawwattoota kenna meeshaa akka geedda meeshaa hunda keessatti
kan bicha miti meeshaa qilleensi kuffise illee garuu haa ta'u isinitti agarsiisa. Isinitti ta'uu qofa kana dirree jirra. Firaasha sadii firaasii kudhan uffata iyyaare wajjin qaba jechuudha. Uffata kenna meeshaa obboleettenna akkuma firaasha lama inni jirra. Firaasii isaa wajjin jechuudha. Uffata kenna uffata biraa mootii ijaaran fidan kana malee iyyaare qabdi jechuudha. Obboleettenna uffata kanallee nama hedduutu ijaaratee hojjetaa jira isillee kana iyyaare kan kaawwatu jettee kana iyyaare uffata kanarratti wanti isin jechuu barbaadu akkuma argitan kan dubarraan bakka tokkotti gatiin qallasee garuu isa kana sisii gadi galchamtu jira nuti garuu isa kana innummaan osoo hidhamee katiraasiidhaaf ta'u jechuudha baxxaam xankaarraa itti ta'e galchine jechuudha uffata kenna malee isin argitanii nutu argaa nutu amaanaa isin kaafuun jirra waan ta'eef amaanaa keessan bakka hin ga'uun dirqama waan ta'eef isin agarsiisa akkuma argitan kana kunoo keessa kuni akkuma argitan kana ispoonjiin galee ispoonjii keessan gabariin galee haala kanaan hojjetama keessa yoo lalu sumber bahasa jechuudha. Kun haala kanaan ispoonjiin galee gabariin galee jechuudha. Wantoota kennaa kana fakkaata. Itti aanu mootu wanti isin jechuu barbaadu tiraasii kanarratti jechuudha. Tiraasiin kun tiraasii akkam furdaa ta'edha. Titiitu itti naqama jechuudha. Wantoota kennaa kana fakkaata. Baay'ee ulfaata. Firaasha mootu firaasha irratti wanti isin jechuu barbaade yoo isin barbaada firaasha normaalii akkasuma mobbaleetti nabinni kana bitachuu dandeettanii warri mootu boondii irraa mursiisuu barbaada. Boondii irraa murree firaasha kanaan gatii isaatti dabala malee isin qopheeffamuu danda'a isin jedha. Wantoota kenna gatiin firaasha sadii fi uffata firaasha gizee lama qiyyaaree qabu waliigalatti qarshii kuma 22 fi 900 hojjetame isin jedha. Wantoota kenna tiraasii firaasha sadii uffata qiyyaaree gizee lama jedha. Wantoota kenna isaan sin dabarsaa keessaa mootu rakkaboota abbaa gadaa lama qabu godhanii kenna. Kun akkuma argitan kana rakkaboota abbaa gadaa sirii isaa wajjin haala kanaan daradaramee qophaa'ee jira isin jedha. Wantoota kenna tokkochi qarshii kuma tokkodha lamaan isaa qarshii kuma jahaati dhibba lama ta'ee jechuudha. Wantoota kenna ittaan distii firee sadii naan jettee kuma jaala kanaan firee sadii qopheessinee fi jirra qarshii kuma qopheessinee jirra. Keessaan mootu markajii leetirii fakkaatteetti markajii leetirii takka kunoo as jira qarshii dhibba jahaan bitamee jechuudha. Wantoota kenna keessaan mandajaa karabaati mandajaan karabaa bira dhibba saddeeti kunoo achuma markajii jala jirti jechuudha. Wantoota kenna like subscribe gochuudhaan jajjabeessuun gonfatina viidiyoon keenya saataa kana fakkaataa mana keessa wanta akka farmijan wanta hundayyuu isiniif qopheessinee isinii geessuu dandeenya jedha. Ammaan xumurree jirra nagaa nuutaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.